Ay Sumayyaa Sumayyaan maal taatuma Saidootti deebitee qoy. Amma kana yoo Saidoon dubartii tokko cabbaxe uftee boorra uftee haasawurra cabbatula nagaadhaan nama gaafatu. Uftee haasawu yoo deebitee. Maayitti seetanii Saidooni hawwii kana ishee kaleessa duruma fuudhu malee akkamitti namni suuraa maxxansaa qaata fuudhee yeroo hundumaa immoo qaata fuudheedha dura wal fuudhanidha. Dura roozaa ishee adda baanu roozaa faana dura wal fuudhaniiru jette. Roozaa faana wal fuudhanii addaan ba'an jenna moo kamire roozaa faana iyyuu wal fuudhaniiru beekaas baanii akka saasa'u malee qaata wal faana jiraachuu jalqabanii jette. Ulfayyuu ta'uun ooltu itti gaafa ija qabde sana yoo ilaaltanitu ta'e. Har'as immoo Sumayyaanii hawwittii kanarraa haasofteetti jechuudha. Hawwiin akkamitti harruma argeetu harruma dhaqee viidiyoo sana waraabee akkamittis hiriyaa koofiin bituu dhaqee jedhee inni hawwiidhumaa mana biteetti. Hadiyyaa hawwiidhumaa mana biteeraa. Beekaadha hiriyaa koo tokko jedha malee silaa hiriyaansaa jiraate maa dhaqee wajjin hin ilaallanni. Hiriyaansaa as jira taanaan maaliif dhaqee wajjin hin ilaallanni reeyyuu maan ilaalleefi maa wal faana dhaqanii binnee. Inni qalabatiyyuu kan godheefi bakka waan dumaa xumureef suuraas maxxansee kan ammoo beekaa akkatti viidiyoo waraabee hawwiidhumaa immoo mana biteera. Mana hundumaa bitaa deemachuudha. Saidoon bitaa darba. Kanaafuu achi immoo kan dhaqxe laga hariin immoo kan dhaqxe Sumayyaan akka dhuftuuf hidhadhu sana. Hawwii faana dura dudubbatanii walii galtaniittu. Ani maal sammuun qabu maan nama raadhe kan laga hariin dhaqu jette. Maal gochiin dhaqa? Iddoodhaan dhaqe hin dhaqxe kan jedhu faqxe iddoo isaas beeksiste mitiyyuu jette. Kanaan dura iddootti dhaqxe waan dhaqee fi iddoon dhaqes waan ati dhaqaa turtee fi likii waan wal qabannee fi ammas immoo uftee iddoo kana immoo mana laallatti na duubuma deemti akka jedhamuu fi an siraayyuu hin dhabneette maan amma raadhe immoo kan laga hariin dhaqe mana bitadhu. Andantaa keetii garuu ani yookaan soba beekamaa baqa yookaan soba jechuun yoo soba haxannaame sobuudha jette. Yookaan immoo dhugaa dubbachuudha. Atamma karaa dhumatti na qabdeetu hawwiin viidiyoo kana akka waraabu goote. Nikaas immoo siin godha hin jenne kaameraa duubatti faanaa softeetti kaameraa sodaatti hin jenne isa ilaallatteetu dura ol fuudhaniiru. Ammati ana aarsuuf immoo baqaashii roozaa aarsuuf anallee maanni miti roozaa aarsuuf tillikii roozaatiyyuu jette. Roozaanii gaa waan godhamu maqabu gooteetu baateetti. Ati immoo tillikii roozaa aarsuudhaaf ittee deemtee hawwii fuutee. Sumayyaa wayne ani jechuuni Sumayyaa yoo maaliif xaqalallattee baqqaan araaramna itti maaf hin araaramtu? Saidoon kodennaan isheenis kodetti gadi baate. Saidoon ish jennaan isheen ish jetti gadi baate. Moo Saidoon dubartii biratti akka hin argamne barbaadde. Bakka hidhamee haa ta'u mana hidhaatti gashinu. Hidha jechuun ukaash mana wayii keetti hiinee keenyu oskinu haa okaatu. በፈጠረሽ ሱመያ በፈጠረሽ ኢና በሬዱን አርገድ የዴቱ ኩናማ እንቲኔ ቻራ ሮዛን በሬዱ ዳጃጀዳሜ ፊ አሁን በሬዱ ሮዛ ዳኦዲን አርገድ ጀዳ ጅራ ሀዊ ፋንማ ዱረቲዩ ወልቤኩ ሀዊን ዶሰነ ከሳዩ ሀውጀቱ ማለት real estate keessayu hojjettu malee hawwi faana durduru wal beeku kanaaf hidha kan isheen karaa maratti arginaan viidiyoo kana waraabsiste malee amma to waliin beekan ta'e dura walii galuun jira haasa'uun jira
beellamaanii malee karuma gubbaarra qabanii viidiyoo waraaban ture. Inni karumarraa naqabdeetu hawwiin akkanuma deemuuti viidiyoo kana danda'amu itti hin yaadamne jedhee. Karumarraa namni nama qabee as gorachi gori namaan jedhamu nama dura wal beekamudha. So hawwiin faana wal fuudheera. Sayidoon meeqa fuudheeresh akka amma meeqa fuudhe Sayidoon hin fuudhaa xabkan jettu immoo hin jirtu. Xabbeen mil nagaree illee jedhan akkami hojiin yaa usar argin xabbaa ilim jedhu bu'aan qabu jechuudha. Waayee bu'aan qabu Sayidoon hima fuudhaa meeqa fuudhe garuu xabbin jenne tokko kan manatti hin galle yookaan bu'aan buusa yookaan hima fuudha garuu abjuudhaan isin fuudhaa mul'inaan isin fuudhaa fuudhee waliin ga'u ka'eerama dubartii hunda fuudhee waliin galuu ka'eera akka Sumayyaatti jechuudha. Wayne garuu Sumayyaani dhugaa rabbiin jedhaani yoo Sayidoo dubartii biratti arguu barbaadu du'ee bada baqqaayetti maaliif hin araaramtu natti hin araaramtu jedheera. Sin barbaadu jedheera irra deddeebi'ee sin barbaadadhaan. Ishi ergan taane immoo maaliif duukuma deemti? Maa bahaaf gala isaa eegdi? Maa kottee isaa eegdi? Maa shokokii miila isaa eegdi? Nama dhawannooyyuu sammuun hojjeta. Hinduun ofirratti wayi sammuun isaa hin hojjechuun dhaabne nama fayyaadha. Nama fayyaa immoo waan nama fayyaa tokko barbaachisu ma barbaachisa. Deemuun hin barbaachisaa maal ta'uu hin barbaachisu nyaanni uffanni zanaachuun fataa namni hiriyaan isa barbaachisa. Ishee qoyi maalidhaa kan shii naangalle bar an kana afaan eegne hin dubbatti se'e yaachuun kan hawwii kana ganaadha kan wanti irra gaame hin jiru. Maa jedhaseetan inni iddoo afaan Oromootti yoo naa jaallattan laayikii keessanii na agarsiisa. Siitaati yoo jettanii jedhee akka yaadatti as dhiyeeffate hawwi. Innaa malee fuudheen jiraa hin jenne. Isheen garuu fuudheera jaluma sararti bakka fuudheera dura wal fuudhaniiru beekaa akka jedhu sobaniitu malee qaata wal fuudhan kun roozaas wal fuudhaniiru dura wal fuudhan maal wal fuudhan isaan garuu gana piroosesii irra jiru isaan garuu gana jaarsa erguu irra jiru. Kuna karaatti hillim jedhee bishaan itti nam'ee hafe yoonoo naa Sumayyaa nagaan sinii faa tokko abjamtoota hordoftoota kiyyaa akkamuma jirtu sin aan dubbiin kun mataan naannessi atoon dhiistuu jedha akkamitti isaanis akkuma Sumayyaan ta'e nama dhiisisu miija kos nama godhaas keessi nyaata. Wayne maal jettu sinoo